Deeggartoota Premier League England keessaa dhibbantaa 75 kan ta'an VAR liigicha keessattiin hojiirra ooluusaa balaaleffataniiru. Abdurrahman Amin oduu kana qindeesseera. Premier League England bara 2019 irraa eegaluun teknoolojii murtee viidiyoon deeggaramee VAR fayyadamuu kan eegale. Teknoolojiin kun mormii olaanaa kaasisaa kan ture yoo ta'u, amma qorannoo baheen deeggartoota kubbaa miilaa Premier League England irraa komii olaanaa keessummeessaa jira. Qorannoo waldaan kubbaa miilaa deeggartoota gaggeesse jedheen deeggartoota liigichaa keessaa dhibbantaa 75 yookaan harki 3/4 VAR liigicha keessatti hojiirra ooluusaa balaaleffataniiru. Waldaan deeggartoota liigichaa kun kilaboota 20 liigichaa deeggartoota 8,000 ol irraa ragaa sassaabeen faayidaa teknooloojiin kun kennuu gaaffii keessa kan galche ta'eera. Qorannoo gaggeeffame kanaan deeggartoonni harki 90 VAR qulqullina taphootaa fooyyesseera yaada jedhu faalleesseera. Harki 91 ammoo teknooloojiin VAR miira gammachuu yeroo gooliin gale mul'ate laamshesseera jechuun qeeqan. Harki 94 ammoo adeemsi murtiin ittiin kennamu taphoota televezyiiniin ilaaluu jibbisiisaa taasiseera jedhan. Hoogganaan waldaa deeggartoota Premier League Thomas Konkanoon bu'aan qorannoo kana akka agarsiisutti deeggartoonni hedduun dhabamuu teknoolojii kana akka barbaadan qorannoon kun mirkaneesseera jedhan. Murtii kennuuf yeroon qisaasa'uu dhugummaan murtii kennamuu shakkisiisaa ta'uu fi miira deeggartootaa hir'isuun sababoota bu'uuraati jedhan. Wanti hubatamuu qabu namoonni yeroo inni fudhatu sanaaf ni cinqamu. San bira darbee murtii hin fakkaanne gaafa dabarsu ammoo gammachuu gaddatti jijjiira jedhu. Qorannoo kanaan booda Premier League England deebii kenneen dhiibbaa VAR miira deeggartoota irratti qabu xiqqeessuun murteessaa ta'uu hubadheera jedhe. Akka qaama marii kana deeggartoota waliin taasisaa jirutti qorannoon Premier League akka agarsiisutti deeggartoonni baay'inaan VAR akka turu ni barbaadu, garuu akkaataan itti fayyadama isaa fooyya'uu qaba jedhe. Walumaa galatti qorannoon waldaa deeggartoota ragaa deeggartoota irraa funaaneen dhibbantaan 72 murteen isaa sirrii ta'uu dhabu, 74 ammoo murtee VAR ilaalee dabarsuun duubatti wanti inni irratti hundaa'ee murteessus ifa miti jedhu. Deeggartoonni harki 86 ammoo aangoon VARiif kenname babal'achuun akka isaan nuffisiise yoo kaasan, kaan ammoo kaardii balleessaa taphattootaatiif kennamuuf jecha VAR ilaaluun akka isaan nuffisiise kaasu jedhe. Kunis ta'ee ragaan torbee darbee akka agarsiisutti dogongorri abbootii murtee fi VAR liigicha keessatti garmalee dabalaa jira jedhe. Kilaboonni fi liigichis murtoon sirrii ta'uu isaa mirkaneessuu akka barbaadan hubachuu dandeessu, garuu ammoo gooliin hin fakkaanne yoo mirkanaa'u argaa deeggaraan tokko amanee fudhachuun rakkisaadha jedhe. Inni kun saffisaan yoo hin furamne deeggartoota daran nuffisiisuu akka danda'us Thomas Konkanoon kaaseera. Elsewhere think they are not so impartial. Confederation kubbaa miilaa Afrikaa kaaf dhimmoota garaagaraa irratti kaleessa ibsa kennee jira. Pirezidaantiin kaaf Dr. Patrice Motsepen waancaa Afrikaa bara 2027 irratti baay'inni hirmaattootaa gara 28tti akka guddatuuf karoora qabaachuu dubbataniiru. Waancaa Afrikaa bara 2019 Egypt qopheessite irratti baay'inni biyyoota dorgommii kanarratti hirmaatanii 16 irraa gara 24tti guddate. Amma immoo waancaa Afrikaa 27 biyyoonni baha Afrikaa 3 Keenyaa, Tanzaaniyaa fi Ugaandaa waloon qopheessan irratti baay'inni hirmaattootaa gara 28tti akka guddatu ibsamee jira. Kaaf walgahii jira wachiiftuu kalees Egypt Kairootti geggeesseen murtoo kana raga'uun himame. Taphattoonni ciccimoon Afrikaa sadarkaa addunyaatti jiran biyya isaaniif dorgommii guddaa addichaa irratti carraa taphachuu akka argataniif yaadamee baay'inni hirmaattotaa 24 irraa gara 28tti guddisuuf murtoon kun darbuunis ibsamee jira. Ibsa kana keessatti biyyoonni haaraan 4 akkamitti calalamu kan jedhu ifa hin taane dhimma kanaan wal qabatee kaaf dhiyeenyatti murtoo ni dabarsaaf eegama. Baay'inni biyyootaa kan dabaleef waancaa Afrikaa bara 2028 irraa eegaleen yeroon dorgommii kana dura garaagarummaa waggaa lamaan tureen gara waggaa 4tti guddachuun isaa baay'inni biyyoota hirmaatanii akka dabaluuf sababa ta'uu gabaasni kun ni addeessa. Ibsa kana keessatti dhimmoota jajjaboo murtaa'an keessaa tokko dhimma waancaa Afrikaa bara kanaatti. Waancaa Afrikaa marsaa 35ffaa Morookoon qopheessitee Senegaal shaampiyoonii taatee ture. Ta'us tapha xumuraa irratti miseensonni garee Senegaal dirree keessaa bahanii deebuun miidhagina dorgommichaa balleessee ture. Turtii ji'ootaan booda kaaf qorannoo taasisaa tureen waancaan sun forfeedhaan Senegaal irraa fuudhamee Morokoof akka kennamu murteesse. Federeeshiniin kubbaa miilaa Senegaal dhimma kana mana murtee jibbaata ispoortii addunyaa kaasitti iyyatee murteen kaaf yeroof yoo dhorkamu murtoo xumuraa eegaa jirti.
jedhani. Pirezidaantiin CAF Dr. Patrice Motsepe dhimma kana wal qabatee ibsa kaleessa Kaayirootti kennaniin murtoo kaas akka fudhatan dubbatanii jiru. Patrice Motsepe kana wal qabatee yaada mataa kootii dubbatuun hiikomaatu hin qabu. Murtoo kaas dabarsu fudhannee hojiirra oolchinaa jedhaniin. Baamila Afrikaa guddisuuf waliin hojjenna dhaadannoo jedhu mul'isuuf osoo hin turin Morokoo fi Senegaal akka daawwatanis himanii jiru. Oduma wal qabatuun barreessaan olaanaan CAF Veeroon Mosengo Omba fedhii isaaniin hojii gadhiisuun ibsamee jira. Lammiin Koongoo Mosengo Omba dhimma murtoo waancaa Afrikaa Morokoof akka kennamu murtaa'ee fi guyyaa xumuraa irratti waancaan Afrikaa dubartootaa yeroo biraatti akka darbu kan jedhamee wal qabatee murtoo kana fudhachuun ibsamee jira. Waancaa addunyaa bara kana Ameerikaa, Kanaadaa fi Meksikoon waloon qopheessan irratti dacheen Awurooppaa biyyoota 16 hirmaachisti. Biyyoonni 12 tapha ramaddii irratti qabxii galmeessaniin kallattii yoo hirmaatan biyyoonni afan afur tapha mo'atanii darbuutiin har'a adda bahu. Taphoota mo'atanii darbuu marsaa xumuraa har'a taphatamuun Bosniiyaan, Itilii, Swiidin, Poolaand, Koosovoon, Tarkiyyee akkasuma Riippaabilikii Cheek, Deenmaark waliin taphatu. Shaampiyooniin addunyaa si'a afurii Itiliin waltajjii lamaan darbeen hin hirmaanne. Itiliin seenaa waancaa addunyaa keessatti yeroo 18 hirmaachuun biyya seenaa guddaa qabdu taatus waggoota 8 darbe dorgommii kana hirmaachuu dhabuun ishee taphni irraa kunis itti cimuu akka danda'u xiinxaltoonni tilmaama isaanii barreessaa jiru. Bosniiyaan erga bara 2014 waancaa addunyaa Biraaziil qopheesse irratti hirmaattees waancaa addunyaa lamaan darbeen hirmaachuu hin dandeenye. Waggoota 20 darbeef Bosniyaa taphachuun taphoota 147 goolii 73 biyya isaaf kan lakkoofse taphataan ganna 40 Edin Zeekoon tapharraa kanaanis imaanaan guddaan itti kennameera. Leensaan garee biyyaalessaa Itilii Jeenaaroo Gaatusoon tapha Ayirlaand kaabaa goolii 2-0 itti mo'atan irraa jirraa iddoo fi taphataa muraas gochuun gara dirree akka seenan akeekaniiru. Taphni Swiidin fi Poolaandis tapha cimaa eegamuudha. Grand Potteriin kan leenjitu Swiidin taphattoota ciccimoo gareef keessatti hammatteedha. Victor Koresh tapha Ukraine injifatan irratti goolii 3 galchuun haatriikii hojjete. Tapharraa kanaanis jijjiirama ni uumaaf eegama. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Livarpuul Alexander Isak sababa miidhamaatiin tapharraa kanaan ala jira. Dursaan taphattoota Poolaand Robert Lewandowskiin biyya isaa waancaa addunyaaf akka geessuuf imaanaan itti kennameera. Si'a 12 waancaa addunyaa irratti kan hirmaatte Swiidin yeroo xumuraatiif bara 2018 waancaa addunyaa Raashiyaan qopheesse irratti qooda fudhatte. Morkattuun ishee Poolaand ammoo waancaa addunyaa marsaa darbe Qatar qopheesse dabalateen yeroo 9 hirmaatee jirti. Har'uma Tarkiyyee waggaa 24 booda hirmaannaa waancaa addunyaa argachuuf gara Koosovoo imalti. Gareen taphattoota muuxannoo qabanii fi dargaggootaan ijaarame Tarkiyyeen yeroon waancaa addunyaa irratti hirmaatu barana jedhamaa jira. Vincenzo Monteelaan kan leenjitu Tarkiyyeen taphattoota akka Ardaa Guular, Kenan Yildiizii fi Akan Chaanogluufaa gareef keessatti hammatteedha. Tarkiyyeen waancaa addunyaa bara 2002 Kooriyaa fi Jaapaan waloon qopheessan irratti erga hirmaattee dorgommicha irratti hirmaachuuf Koosovoo waliin taphatti. Taphni Riippaabilika Cheekii fi Deenmaarkis har'uma taphatama. Taphoonni afranuu halkan sa'aatii wal fakkaataa 4:45 irraa eegaluun taphatamu. Which was dispatched by Yusuf Sari. A debut goal for him and a 3-2 lead. Oduu keenyataanuun Tottenham Hotspur leenjisaa kilabichaa Igor Tudor hojii leenjisummaa irraa kaaseera. Lammiin Kirooshiyaa Tudor taphoota 7 qofa kilabichaa dursuudhaan hojii leenjisummaa irraa waliigalteedhaan gaggeeffaman. Leenjisaan duraanii Juventus Igor Tudor Premier League Ingilaandiin taphoota 5 kilabichaa dursaniin Liverpool waliin qixabuudhaan 4 mo'aman. Bakka Thomas Frank kan bu'an Tudor rakkoo kilabichaa mudate keessaa baasuun waan itti ulfaateef guyyaa 44 booda kilabicha gadhiisan. Nottingham Forest goolii 3-0dhaan dirree ofii irrattiin mo'amuun qabxii tokko qofaan sadarkaa gadi irraa fagaatee taa'uudhaan ari'amuu leenjisichaatiif sababa olaanaa ta'eera. Kilabichi bakka Igor Tudor Roberto Di Zerbi buusuudhaaf hojjetaa jira jedhame. Shondaayichii fi leenjistoonni biroos akka filannootti qabamaniiru. Tapha madaalii ga'umsaan France Colombia injifatte. Madaalii ga'umsaa US Marylanditti Colombia waliin kan taphatte France goolii 3-1 injifatte. Fransiif taphataan sarara fuulduraa Paris Saint-Germain Désiré Doué goolii 2 galcheera. Doué garee jalqabaa Fransiif goolii isaa jalqabaa galche. Goolii tokko immoo taphataan Inter Milan Marcus Thuramtuun galche. Jamintaan Campas Colombiyaadhaaf taphataa goolii galcheedha. Guyyaa 4 dura Brazil goolii 2-1 kan injifatte France waancaa addunyaadhaan dura yeroo milkaa'aa dabarsaa jirti. Brazil irratti goolii tokko kan galche Kylian Mbappeen kaleessa jijjiirame seenus goolii hin arganne. Mbappeen taphoota 96 goolii 56 biyya isaaf galchuudhaan Riikaardii France goolii 57 Oliver Giroudhaan qabame bira ga'uudhaaf goolii tokko qofatu hafa.
Ganana leensa garee kubbaa miilaa biyyattii otoo aduu hojiirra kaastee jirti. Shaampiyooniin Afrikaa yeroo afurii Gaanaan Garomsa gadi aanaa mul'iseen leensa garee kubbaa miilaa biyyattii otoo aduu hojiirra kaastee jirti. Bara 2022 eegaluun marsaa lamaan garicha leenjisuuf carraa argatee kan ture otoo aduun tapha kaleessa Jarmanii Mohammad dabalatee taphoota 5 darban injifachuu hin dandeenye. Garicha waancaa Afrikaa bara 2025 Morokkoon qopheesseef dabarsuu haa baatu waancaa addunyaa bara 2026 dabarsuun Gaanaan yeroo shanaffaan waancaa addunyaa irratti ni hirmaatti. Waancaan addunyaa eegaluuf yeroo guyyoonni 72 qofti hafanitti Garomsi gadi aanaan leensichi agarsiisaa ture Gaanaan abdii irraa kutuun gaggeessuuf dirqamte. Gaanaan ala muuxannoo leensummaa biroo kan hin qabne adoon taphoota 34 garicha durse keessa 12 qofa injifatee taphoota 8 qixa bahuun taphoota 14 mo'amee jira. Tapha madaalii Garomsaatiin Jarman Gaanaan injifatte. Gareewwan lamaan istaadiyeemii Stuttgart MHP itti bakka deeggartoonni 54,000 argamanitti waliin morkachuun Jarman gool 2-1 moote. Jarman peenaalitii Kai Havertz daqiiqaa dabalataa boqonnaa duraa irratti galcheen goolii 1-0 dursaa boqonnaa baate. Taphataan sarara fuulduraa Arsenaal kun waggoota lamaan booda biyya isaaf goolii lakkoofse. Miidhama isa mudateen taphoonni 10 darban garichi taphate jala darbee jira. Abdul Fattah boqonnaa deebii daqiiqaa 70 irratti goolii qixxeessuu Gaanaaf galchuun garicha abdii horatee ture. Ta'us jijjiiramee kan seene taphataan Brighton ergisaan Stuttgartiif taphachaa jiru Deniz Undaas goolii injifannoo daqiiqaa 84 irratti galchuun taphicha olaantummaa Jarmaniin xumurame. Biyyoonni lamaan waancaa addunyaa bara 2014 Biraazil qopheesseen tapha ramaddee irratti erga waliin taphatanii booda yeroo jalqabaaf kaleessa taphachuumaatiin walitti dhufanii. Bosniaan basaastuu akka qabde beeksistee jirti. Egaa gulaalli waancaa addunyaatiif har'a Bosniyaan Itilii waliin taphatti. Bosniyaan akka ifoomsitetti namni lammii Itilii ta'e tokko iddoo shaakalaatti argamuudhaan dhokatee yeroo waraabu akka to'atteedha kan beeksiftee daqiiqaa meeqa akka waraabee fi viidiyoon inni waraabe sun gara ergamuuf kan jedhu adda hin baasne garuu bakka sanatti waraabbiin humaayyuu kan hin eeyyamamnee fi inni dhokate waraaba akka turedha kan ifoomsite. Walumaa galatti oduun ispoortii guyyaa kanaaf akka bade kanuma qophiilee OBN waliin yeroo gaarii qabaadha.